maatii hawwituuf akkam jirtan nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti galata waaqayyo isinirree akka nagaa taatan waaqayyoorraa abdiin qaba akkam jirtan fayyaa keessanii jalqaba irratti warroonni laayikii sheerii subscribe gootanii na jajjabeessitan galatooma galanii keessan bilisummaa thank you warroonni subscribe maatii naaf hin taane immoo maatii akkanaa taatan kabajaa sin gaafadha anirree maatii sin ta'a walaa jabeessinu walaa guddisnu sin jedha har'a yaada bareedduu isheen qabadhee dhufe garuu shamarran natti hin dallanna dhiifama sin jedha mata dureen ani qabadhee dhufe shamarran ilaallataa jechuudha keessatti shamarran keenya gaafa hiriyaa shamaraa takka baastan waan feeterree ta'e amma feeterreen jaaladhu amma feeterreen kabaji amma feeterreetti dhiyaadhu iccitii garaa kee baastee ittiin himin abbaa warraa keetii waliin barsiisin iccitii garaa kee keessaa baastee ishiitti himte taanaan iccitii kee qilleensarra oolchite kanaaf iccitiin kee akka waan gadi ba'ee miidiyaa irratti poostii ta'etti qabadhu taa'e abbaa warraa kee yookaan jaalallee kee hiriyaa kee shamaraatiin wal barsiiste taanaan bultii kee akka diigdetti abbaa warraa kee akka dhabdeetti qabadhu taa'e ijoollee baay'een sababa kanaan tidaarii ofii dhabaa jiru gara tuulummaadhaan gara laafummaadhaan kanaafi shamara takka haga feetirriin jaaladhu haga feete itti dhiyaadhu haga feete waa'ee kee haa beektu haga feete waa'ee ishee beeki iccitii garaa kees baastee ittiin himin jaalallee keetiinis waliin barsiisin kuni dhaamsa kiyyaadha ijoollee baay'ee argaa jirtu miidiyaa kanarratti jaalallee ofii dhaqanii barsiisanii kan jaalallee irraa fudhatte meeqatu jira akkasuma iccitii ofii baastee ittiin ta'e gaafa wal lolan yookiin guyyaa tokko rakkattee tarii maallaqa argachuun ni dandeessi tarii waa tokko jetteeni gaafa ani maallaqa ishee dhoowwadhu gaafa wanna ishee narraa barbaaddu san guutuu fi didu maal gooti iccitiin ani isheetti madde waan dhoksaa waan gadi ba'uu qabne san gadi baaste akka nani qaanfadhu akka nani saalfadhu akka amleen koo cabdu gooti hiriyaan shamaraa jechuun gar tokkos kan si kaastu gar tokkos kan si kuffistu jechuudha keessattiyyuu shamaras hunda jechuu osoo hin taane muraasa ni jiran oduu si wajjin nyaatan kasi nyaachuu ka'an oduu ati isaanii laattu isaan garuu kan si laatasan si keessa nyaachuu barbaadan shamarroon akkasii baay'eetu jira rabbi garuu hiriyaa akkasii nurraa haa qabu gaafa hiriyaa baafanu fuula keenya gogaa keenya wal laalla malee keessa keenya wal ilaallu jalqaba irratti rabbiin hiriyaa akkasii nurraa haa qabu shamarran baay'eedha kan bultii namaa diige shamarran baay'eedha kan iccitii namaa baasee iccitii walii baasanii miidiyaa kanarratti wal saalfachiisaa oolan sababa garaagaraatiin ka'anii sababa dhiiraatiin ka'anii walitti bu'an obboleetti kiyya jalqaba irratti akkuma sin jedhe jaalallee kee lakkoofsa isaas ta'e nama san hin jaalatta taanan dabarsitee nama takka waliin barsiisin yoo fedha qabaatan ofii isaaniitti iyyafatanii deemanii isa habaraan ala balazzaa ofii keetti lakkoofsa kennite kun jaalallee kiyya kootu itti wal bari abbaa manaa kiyya jettee wal barsiisteeni booda rakkoo keessa hin seenu rakkoo keessa seente taanan immoo keessa ba'uun si dhiba shamarran keenya baay'een isaanii tidaarii namaa hiikuu barbaadan jaalalleef jaalallee adda baasuu fedhan akka ati kuftee haftu si godhan keessattiyyuu shamarranii kaayyoo hin qabne kaayyoo kee irratti gufuu ta'an warroota akkasirree fagaadhaa hiriyaa akkasii hiriyaa jettanii itti sin makatina itti sin hiiqina isinis hin fayyadanii ofis hin fayyadanii jechuudha ijoollee lamatu jira ijoollee lamaan iyyuu nan beekan mana madam keessa dalagan baay'ee wal jaalatanii baay'ee wal kabajan guyyaa tokko waan baay'ee wal jaalatanii fi namni wal jaalatu waa baay'ee walitti hima waan garaa kee keessa jiru itti himtaa kan garaa ishee keessa jiru sitti himti garuu isheen takka garaan ishee lamaadha isheen takka garuu homaan beektu waan ta'eef seenaa ofii itti himtee hiriyaa ofiitiin wal barsiistee tuni garuu garaatti garaa baatti guyyaa tokko akka carraa ta'ee isheen iccitii ofii waa hundatti himtee hiriyaa ofiitiin wal barsiiste suni
dhiyoo dhufte waan ta'eef sun immoo ishee dursite waan dhufteef gara biyyaa akka galtu murteessite. Ishuma tana wajjin osoo jireenya jiraattu osoo mana madaamii keessa wajjin dalaganuu hiriyaa tana kan tuni wal barsiisteen meeshaa fuudhinaa galiif jettee waa meeqattaasaa turte irratti janajjanuu eegalte. Maaliif akkasitti haasoftan jettee gaafa gaafattu obbolummaan beektu ati jettiin. Ishiin garuu waa'ee akka jireenya isa wajjin gara fuulduraa jireenya godhattee wajjin jiraattu itti haasofti. Mucaanis akkasuma itti haasa'a. Dogongora kan qabu micayyoodha malee mucaa miti. Jalqaba wal barsiisuu hin qabdu. Mucaa dhiirri keenya baay'ee dogongoruu danda'a. Namni kamuu ni dogongora. Addunyaa kanarra nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru. Ni dogongora. Garuu waa tokko irratti yoo dogongortan waa tokko irratti immoo dogongora keessan beektanii deebi'uu qabdan. Ibidda yeroo lama si gubuu hin qabu. Tokko si gubee xabaasa kee isa tokko ofirratti ilaaltee isa lammataatiif immoo irraa of qusachuu qabda. Kanaaf micayyoon osoo akkasitti tuni shakkitee turte maaliif akka haasoftan jettee gaafa jettuun lakkii nuti yaada akka obbolummaa haasofna malee homaa tokko waliin hin qabnu. Ati koo hiriyaatiyyaa baay'ee kana si jaaladhu baay'ee kana si kabaju jettee afaan shawwaddee gara biyyaa galte. Tuni gaafa isheen galtu laaptooppii bittee kompiitara jechuudha. Bittee akkasuma muyyanii bilbila uffata wantoota garaagaraa bittee gara biyyaa akka galtu isatti akka kennitu ergite jechuudha. Gaafa san gara biyya galtee waa hunda isaa san geechitee erga geechitee fi achiin durayyuu isaan bilbilaan akkan taate taasaa jiran tunis argitee jirti. Osoo argitu callistee akka obbolummaatti taasaa jirretteeni namni kamuu akka obbolummaatti haasa'a jettee dhiistee mucayyoo jechuudha. Akka obbolummaatti taasaan jettee itti dhiiste. Kaza ishiin biyya galaan maal gooti? Isheen nama biraa sirratti janajjanaa jirti. Isheen nama biraa sirratti jaalatti. Ati maaliif ishee faana haasoftaa jettee? Mucaan iyyuu erga micayyoodhaan hiriyaa ofiitiin wal barsiistee jaalalli inni duraan qabuuf irra caalaa sirriitti gadi bu'e. Gaafa san maaliif akkasi jettee gaafa ishee faana haasoftu ati tiyyuma ani siin ala homaan qabu jedhee afaanumaan itti haasaa garuu qalbiin tana bira jira jechuudha. Kaza micayyoon galtee wantoota hin taane dubbattee waan tuni hin raawwanne waan tuni yaaddee hin qabne waan iccitii ofiitti himteef iccitii isa hunda baastee isatti himtee kana naan jette kana seenaa ofii natti odeessite kanaaf isheen akkas jettee waan hamaadhaan maqaa ishee akka geeshoo dhadheessite mucaatti himte. Gaafsa mucaan bilookii tana ofirraa godhee tuni kan bultii ofiitii bultii kiyyatti daarii kiyya jettee isa eeggattu tana bilookii ofirraa godhee san wajjin gaa'ela gaggeeffate. Asumaawwanis ni dhaamu gaafa cubbuu nama tokko irratti raawwattan jechuudha. Dhiiras ta'a shamaras ta'a gaafa cubbuu nama tokko irratti raawwattan duuba keessanii isin maal akkasin eeggatu beekuu qabdan. Har'a ati na kuffisuudhaaf yaali. Ani har'a yoon kufee boru nan ka'a. Har'i boruu miti boruu iftaanii miti. Rakkoon ana mudate sun yoo si mudachuu baate ati ilmoo dhalaa shamaraa ni argatta waan ta'eef ilmoo keessa waan mudatu hin beektu. Kanaaf jennaan ilmoo dhalaa irratti ilmoo shamaraa irratti waan badaa yaadina. Dhala namaa irratti waan hamaa yaadina. Unkaan namaa miti bineensa irratti waan hamaa yaadina. Waan facaafatte hammatta. Boru karaa rabbiitti waa si eeggatu hin beektu. Micayyoo sun akkasitti tidaarii nama lamaa hiiktee isaan lamaan jaalalleedha garuu tidaariin godhanne nam tokko gaafa wal jaalatu tidaarii waliin godhanne jedhee wal jaalata malee lafumaa kee miti kan wal jaalatu. Gaafa isaan tidaarii isaan lamaanii hiiktee tuni dhaqxee gaabichaa ofii faccamtee isa wajjin gara tidaarii eegalte. Tuni biyya namaa keessatti mudannoo garaagaraa ishee mudachuudhaan jaalala isaa miidhamtee rakkoo mana namaa dabarsuudhaan garuu yoo namni nama gate rabbiin nama hin gatu. Rabbiin ishee ganne micayyoon tun kaayyoo ofiitti cimtee hojjetatti. Jaalallis maallaqinis jaalalatu dhumne malee maallaqni hin dhumaa. Gaafa maallaqa jaalala maallaqaati walitti dhufte jaalallis maallaqnis ni dhuma. Garuu gaafa maallaqaan osoo hin taane jaalala qulqulluu walitti dhufte maallaqa ni argatta jaalalli keetis hin dhumu jechuudha. Kanaaf
jarri mucaan kan fuudhee tokkoffaa jaalalaan osoo hin taane maallaqaanii lammaffaa immoo oduudhaan nama sirriitti jaalatu nama onneen isaa filattee jalqaba isaa dhiisee tana sababa oduutiin waan oduu isheen itti geechiteef waan isheen daftee galteef waan yeroo sanitti birrii qabduuf ilaalee jaalate ergasii booda maallaqni isheen qabdu sun maal ta'e ni dhume. Isheen tuni duraan homaa tokko hin qabdu. Gaafa inni addaan irraa bahee tana fuudhu dhaga'u jabaattee rakkatturree baazawii kan namni tokko jaalatee gaafa dhabu waggoota dheeraa namatti fudhata. Nama san dagachuudha. Nama jaalatan tokko onneedhaan dhugaa dubbachuu tanan dagachuun baay'ee ulfaata. Akka kooti jechuudha. Namni jaalala beektan ni beektan jedhee abdiin qaba. Kanaaf jaalala nama onnee qulqulluudha nama tokko jaalattee jennaan nama san dhiisuun baay'ee ulfaata. Kanaaf mucayyoon haga tokkorree jaalala isaatiin miidhamtu garuu nuti dubartoonni ni jabaanna. Akka dhiiramoota amma dhiirri tokko gaafa hiriyaa isaatiin adda bahu baay'ee miidhamee baay'ee gadi ba'ee dubbata. Nuti shamarran garuu baay'ee obsina. Obsa qabna. Akkuma jaalala namaa qabnu kabaja namaa qabnu obsa qabna. Kanaaf mucayyoon obsitee jabaattee biyya namaatti hojjettee mana ofii ijaarrattee galte. Gaafa galtu sanii sun jarri gizee san maallaqa qabu malee mana siin qabanii qabeenyis ni dhume. Gaafa qabeenyi dhumu sun jaalallis ni dhume. Jaalala qabeenyatiin walitti dhufe waan ta'eef gaafa san addaan ba'anii isheen tun immoo gaa'ila godhachuudhaaf hiriyaa biraatiin walitti makattee jechuudha. Gaafa isheen walitti makattee hiriyaa biraatiin gaa'ila gaggeeffachuu kaatu sun akka carraa ta'ee hiriyaan isheen amma gaggeeffachuu jettu tuni dubrii mucaa sanii ture. Mucaa jalqaba ishee dhiise san jechuudha. Garuu isheen hin beekne. Hin jaalatte malee ittiin heerumne waan ta'eef zarii isaan beektu adda baastee jechuudha. Kazaa yeroo isheen akkasitti isa wajjin gaa'ila gaggeeffattu jechuudha. Inni jalqaba jaalallee ishee ture. Suni qabeenyis badee wanni hundi badee warra dubrii ishee kanatti warra dubrii isaa ishee jaalatee gaa'ila wajjin gaggeeffachuu ka'e kanatti qottuu gale. Hojjetaa gabaree jechuudha. Maaliif duraaf fuudhee ture. Jaalalli badee qabeenyis badee qabeenya jaalalaati waan ta'eef gaa'ila godhachuudhaaf tuni dubrii isaa heerumti. Kun immoo isa dhaqee qottuu warra dubrii isaatitti gale. Akka carraa ta'e immoo dubriin isaa doktoraa yookiin mana yaalaa keessa dalagaa jechuudha. Kazaa mucayyoon immoo isaatti heerumuudhaaf shirri guddirra jirti. Gammachuu hedduurra jirti. Jaalalli duraa badee sun deebi'eef jira jechuudha. Bakka onnee jaalala nama qulqulluun garaadhaan ishee jaalatu argattee jirti jechuudha. Kazaa gaa'ila ofii gaggeeffattee sargii ofii godhattee gaafa sargii san galgala gaafa mana isaa dhaqxu mucaa kana achitti argite. Gaafa argitu baay'ee naati. Jalqaba irratti dogongoriin mana isaa dhufee moo akkami jettee baay'ee tokko naati. Gaafa isa argitus inni akka duraa miti. Dargaggummaan isarraa dhumee haalli jireenyatti wal qabatee jireenya mana namaa ni beektanii biyya keessas ta'e biyya alaas ta'e jireenyi mana namaa jireenyuma mana namaati gabaree galee jiraachitti. Hin dubbanne laalteetuma callistee danda'u mucayyoon of shakkitee jirti. Maaliif gaafa hiriyaa jaalatan tokko adda baatanii inni kan biraa fuudhee gaafa sargii keetii immoo akka carraa ta'e mana inni jiru sanitti gaa'illi kee gaggeeffamu baay'ee sinaasisa. Gaafa qaamaniyyuu isa argitu waa baay'ee yaadatta garaan iyyuu si baduu danda'a. Garuu galanni rabbiif haa ta'u mucayyittiin gaa'ila ofii gaggeeffattee achumatti jechuudha. Bootuma inni gabaree galee jiru sanitti warra firaa ofiitti galee waan ta'eef jechuudha. Sargii gaggeeffatanii bariisan haasaa keessa oduma haasa'an hin jira miti ree jaalallee ofii wajjin wantoota baay'ee haasofti maatii isaa wajjin jechuudha. Gaafa haasa'an akkatti kun gabaree keenya akkatti fira keenya akkatti jaalate hin beekti isheen itti himan hindi ana bar jaalatee ture anatu isa wajjin ture hiriyaa tiyyaa mana madaamii keessa dalagnu akkasitti waa meeqa jedheeni silkii koompitara bitee isaa ergee ana dhiisee ishee fuudhee har'a gaddeebi'ee qottuu keessan ta'e jettee hin boochi. Maaliif jaalala baay'ee jaalatti baay'ee kabajji garuu akka isaan taane isheen baay'ee naatee baay'ee boochi. Maaliif beektu ishiin alamii argite
ishiin gammachuu goche malee yeroo saniifis wanni rakkatti tokko hin jiru andam abbaa warraa isa caalu argatte rabbiin ganama koyyoo si baddali galgala kee baricha irra caalaa yeroo rabbii kadhattan ganama keenya osoo hin taane galgala keenya barichi jedha rabbii kadhadhaa gaafa samicayyo baay'ee gammaddes baay'ee gaddites maaliif nama duraan jaalattee jirtu mana isaatti gaa'ela gaggeeffachuu akkasuma immoo nama onni ishee fayyisu argachuutis gammaddee nama ishee duraan jaalattee dhiisisanittis arguuttis baay'ee gaddite jechuudha. Kaza ergasii ishiin gaa'ela ofii gaggeeffattee xumurtee garuu seenaa mucaasanii haasuuftee inni ree taasa'ee bakka inni ree baay'ee gaddi ishee fuuldura taa'ee nyaachuu dadhabe. Maaliif cubbuudha ganamni isaa bareedee fi galgalli isaa fokkise isheen gaafsan biyya arabaa keessa teessee boochu biyya arabaa keessa teessee rakkattu inni garuu jaalatee fuudhee ishee irratti biyya ofii keessa taa'ee rakkatee biyya ofii keessa taa'ee boo'e kanaaf nama tokko gaafa xurii itti gootan gaafa cubbuu itti yaaddan boru cubbuun sun yookaan mataa kee dhaqqaba yookaan ilmoo kee dhaqqaba. Cubbuun inni ishee irratti raawwate sun isa dhaqqabe isheen jaalattee ishee irratti waan hin taane yaadde hiriyaan ishee sunirree baannantee tidaarii ofiitis qabdeen teenye jaarsa namaatis fudhattee ittinis adda baatee bultii hin taaneef isheen garuu akka bultii ta'uuf yaalte garuu hin taaneef hundiyyuu kan ta'u maaddaan fedha waaqayyooti. Kanaafiyyuu daarii namaatti hin darbina gaafa daarii namaatti darbitan rabbiin isin hin dhiisu. Rabbiin akka namaa miti. Rabbiin daarii namaa akka dhiiban hin jaalatu. Kanaaf mucayyoon gaa'ela bareeda godhattee tidaarii ofii qabattee hortee haadha ilmoo abbaa mucaa haadha mucayyoo taate kabajaan jiraachuu jirti. Inni suni garuu tidaarii sin qabanne sarratanya mana namaa ta'ee hojjetaa mana namaa ta'ee seenaan ishee immoo hin jiru seenaa ishee hin dhageenye akkasiin cubbuun ishee mucayyoo ganama dhiisee akkasiin cubbuu san keessa akka itti ba'urree rakkate jechuudha. Kanaaf cubbuu namatti hin godhina shamarranis taanaan dhiiras taanan jechuudha. Cubbuun nama tokkoon isin qabee isin hin gadhiisu. Tarii dhageessanii waan isin dhiisu isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu akkasii miti dubbiin cubbuun nama tokkoon nama hin dhiisu. Dafqi nama kamiyyuu yoo isinitti darbe isin irratti nafi akka isin irratti hafu isin godhina. Miidhamaa malee nama miidhina. Kabajaa malee nama sodaatina. Jaaladhaa malee nama jibbina. Waaqayyoos kan jedhu kanaadha. Akkasiidha. Baay'ee seenaa nama ajaa'ibuudha. Baazawwaan seenaa keessa hin hime malee seenaan isaa baay'ee dheeraa tureyyuu tartiibanii sa'aatii dheeraas hin qabu waan ta'eef gabaabsee viidiyoo waraabuun barbaade. Waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kiyya share like subscribe gochuun na jajjabeessaa warri na jajjabeessan immoo galatooma kabajamaa isin jedha mata duree biraan qabadee dhufutti turtii gaarii